Shalom nagani fi ararri jaalalli waaqayyoo haalaaf kallattii qixaamnaannoo mandara godha sun jirta hundumaas ni fabaayet obbolaa koo jaallatamoo fi kabajamoo afuura saarontuu bijalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa sun ni fabaayet an obbolettiin keessan qixan jirutti mandara jirutti nagaa guutuun qabaa inni madda nagaa keenya eegumsa nagaa keenya inni ta'e Kiristoos galata guddaa ulfina guddaa fudhatu baay'een yeroo kana sa'aatii kana nagaan qabu qilleensa naannaadha mandara nuti garuu Kiristoos irraa kan kee nagaa guutuu qabna inni nagaa keenya ta'e waan biraa qabeenya keenya beekumsa keenya toon taane waaqayyootu nagaa keenya ta'e jechuudha. Kanaaf galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Egaa guyyaa irraa immoo sagalee waaqatti si gidduutti argameen jira jechuudha. Ani obboleettii keessan Saaraadha. Saarontuu bidhaaf haaraa warra taatan immoo like, subscribe, share gochuudhaan nu wajjin addaa koottaa irratti hirmaadhaa isiniin jedha jechuudha. Sagantaan dirbii dhalootaa nama hundumaayyuu waamaa jira jechuudha. Kan kufe kaasuudhaaf yookiis immoo kan kennaan harkatti dadhabe akka jabaatu akkuma kanallee lafa itti kennaa sana fadhaasu yoo dhabeellee jechuudha iddoon bootaa yookiin immoo lafti jira isiniin jechaa jira jechuudha. Egaa akka dhuftan abdii guutuu qabna sinis affeerra jechuudha. Guyyaa irraa immoo jechuudha jaallachuu jecha jedhu yookiis immoo jaallachuu kan jedhu irratti jechuudha sagalee waaqayyoo yeroo gabaabaadha walii hojii ilaalla jechuudha. An obboleettii keessan Saaraadha jechuudha. Macaafa Qulqulluu keessa iddoo tokko hin dubbisna jechuudha. Jaallachuun maal akka ta'e yookiis immoo jaalalli maal akka ta'e walii wajjin ilaalla jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 kaasinan dubbisa. Yaa Israa'el dhaga'i waaqayyo gooftaan keenya waaqayyo tokkicha. Ati waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan jaalladhu. Dubbii ani har'a si abboomu kunis garaa kee keessaa ta'u. Isas akka deddeebii ijoollee kee barsiisi. Isas keessa deddeebii ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana kee keessa teessu karaarra yeroo adeemtu yeroo ciiftu yeroo kaatus waa'ee isa dubbadhu. Ati akka milikkita harka kee irratti isa hidhadhu. Ija kee durattis kararra'u haa ta'u. Mitichi balbala mana keetii fi karaa keetti irratti isa caafi. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 kaasanii dubbise jechuudha. Hanga lakkoofsa 9tti kan dubbise jechuudha. Hundoo isa dubbifachuunis tokko kaasanii jechuudha. Waaqayyoon hin kadhan. Waaqa abbaa keenya kan taate dachee kanaaf samii kanarratti hoogganaa kan taate ati waaqayyoodha maqaa Yesuusin galanni siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yeroo kana sirraa dhageenya sagalee dhugaasa ta'e barsiisa sirriisa ta'e haqa namatti himu isa nama jabeessu isa nama horduu danda'u isa nama adeemsu isa nama tarkaanfachisuu danda'u sagalee kee sirraa dhaga'uudhaaf fuula keetti dhufnee jirra ati nutti dubbadhu. Beekumsi keenya dandeettiin keenya hundumtuu gadi jedhee maqaa Yesuusin sagaleen kee darbee jireenya keenya keessatti qaama keenya keessatti narvii keenya keessatti jireenya keenya keessatti hojii hojjetu. Humni kee nu keessaan darbee yaa waaqayyo gooftaa macca waan nuti irraa deebi'uun malu waan nuti irraa sirrachuun malu nuuna sirreessu. Akkasumas yaa waaqayyo gooftaa dhageenya kee akka nuti mirgaan dhageenya bitaan akka dhangalaafnu kan godhu immoo ergamoonni hammeenya qilleensa kanarra dachee kanarra gadameessa lafa keessa kan rukutamanii haa ta'ani. Kan hangoota irraa wanta si aglatu maqaa Yesuusiin. Waaqayyo sina eebbisu iddoo kanatti jechuudha. Mata duree koo akka hin daganne jechuudha. Jaallachuu yookiis immoo jaalala wanta jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Iddoo kanatti Museen yeroo itti seera waaqayyoo harkaa fuudhee yookiis immoo sagalee jireenyaa isa dhugaa ta'e kana fuudhee yeroo inni saba Israa'elitti dubbatu argina. Macaafni kun kan barreeffame yookiis immoo kan barreesse eenyu kan barreesse Musee ture dhaloota Kiristoosiin dura kan inni barreeffame jechuudha. Iddoo kanatti maal argina jechuudha? Musee fi saba Israa'elii fi sagalee waaqayyoo argina. Sama Israa'eliin biyya Gibxii yookiis immoo biyya garbummaa jedha biyya gadi qaamaa turan biyya cunqurfamaa turan jalaa kan gaggeessaa ta'e abbummaa fudhatee kan deemsisaa jiru eenyudha? Museedha. Museen immoo kan ajaje kan ergate afaan ta'e yookiis immoo faana godhatee ittiin deemee kan ittiin dubbatu eenyudha? Waaqayyoodha. Achitti waa san argina. Waaqayyo Musee fi saba Israa'eliin argina jechuudha. Saba Israa'el kan immoo yeroo cunqursaan itti heddummatutti gara waaqayyootti iyyatan inni immoo irree Filisxee yookiis immoo Filisxee yookiin warri Gibxii jalaa irree jabaadhaan humna jabaadhaan hanga dha'icha kun itti fideeroon itti saba baasee argina jechuudha. Sana booddee erga baafatee booddee immoo waa tokko dhaamsa dabarfata jechuudha. Eenyutu? Waaqayyo. Maaliif jalqaba keenyaa fi dhuma keenya beeka. Eenyutu? Waaqayyo jechuudha. Akkamitti jalqaba keenyaa fi dhuma keenya beeka Waaqayyo jechuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo jalqaba keenyas dhuma keenyas beeka.
akkanuti darbine mootummaa sadhaallu subeeta akkanuti radhabnu subeeka akkanuti cubboo jennu subeena akkanuti kufnus akkanuti kaamnus waaqayyo beeka jechuudha dursee jechuudha sure guyyaanoti gadamee saala keenya keessa turre kaane erga gara biyya lafaa kanatti dhufne kaasee waaqayyo maal keessa akka dabalu rakkinaaf dhiphina guddaan qonnamanii waaqayyo dinnee maal akka nu argatuuf akkasuma kana waaqayyo jijjiirani maal akka nu argatu hunduma isaa waaqayyo dhibbaa dhibbatti beeka jalqabaa fi dhuma namaa kan beeku hin jiru jechuudha waaqayyodha waan ta'eef jechuudha kanaaf Israa'eloota erga biyya Gibxi sana baasee yeroo san dirree yookiin immoo lafa onaa kana keessa jiran keessatti ajaji tokko yookiin immoo abboommii tokko ergaaf waaqayyotu karaa eenyummoo ergaa karaa Musee jechuudha arrayyuu waaqayyo jechuudha kallattii garaagaraatu nutti dubbata karaa faarfannaatti dubbata waaqayyo karaa diraamaa nutti dubbata waaqayyo karaa lallabaa nutti dubbata waaqayyo karaa rajumaa nutti dubbata karaa sagalee nutti dubbata karaa abjuu nutti dubbata karaa mul'ata nutti dubbata waaqayyo yeroo deemnu haasaa keenya keessatti nutti dubbata waaqayyo ta'uu keenya irratti nutti dubbata waaqayyo kallattii waaqayyotti hin dubbanne addunyaa kanarraa dachee kanarraa gadameessa dachee keessa irra dachee irraa hin jiru dhibbaa dhibbatti jechuudha kanaaf iyyuu Museetti ergaa tokko dabarsa Israa'eloonni booda biyyeessa biyya heetota biyya amaarota biyya kanaa'ota biyya aannaniif damma baasu kanatti galchuudhaaf jira eenyutu waaqayyotu galchaa jira maaliif saba kana Gibxi yookiin immoo dura kinaaf dhiphinaa sana keessaa baasee iddoo ulfinaatti kakuu abboota isaaniif kakate sanatti isaaniin jechuudha galchaa jira jechuudha eenyudha isaanis eenyu fa'iif kadhachaa ture waaqayyo Abrahaam fa'iif kakachaa ture Yaaqoob fa'iif kakachaa ture kakuu abboota isaanii sana yaadatee biyya aannaniif sinan eebbisa sinan bal'isa isa jedhe sanatti galchuu jira jechuudha galchaa jira jechuudha karaa jiru immoo sabni kuni ganaa deemaa jiru asirratti hubadhaa karaa deemaa jiru malee galaniiru miti yeroo achi ga'an sana keessatti immoo jechuudha biyyi sun biyya aannanii biyya amaarotaa biyya heetotaa sana gaafa ga'anii wanti hundumtuu mijataadha jireenyi dansaadha yookiis immoo mijaawwaadha yeroo sana keessatti waaqa tolfamaatti deebuudhaan waan jiraniif yaada fedhii isaanii keessa bu'u kan jiru waaqa dursee xiinxalee waan beekuuf waan argee fi yaada laphee isaanii keessa gadame isaanii waan qorqoree beeku yookiis immoo hubatuu fi maal jedhaanii karaa Musee yaa Israa'el dhaga'e eewutu dubbata saba isaatti jechuudha eenyutu muka dabarsee maara Museen immoo jiru dhaga'e waaqayyoodha waaqayyo waaqa tokko duwwaatu jira innis waaqa keenya waaqa tokkicha bichaatu jira waaqa kan biraan hin jiru maaliyyuu atu malee olis akka waa dheeratu hagababbatu hafurdatu haqallatu iyyuu malee waaqayyo isa kan keenya duwwaatu jira kanaaf iyyuu humna kee guutuudhaan garaa kee guutuudhaan isa jaalladhu waaqa kan biraa qabeenya kee beekumsa kee dandeettii kee jaallatiin hin amanatiin maal amanadhu maal jaalladhu isatti sidhami adeemi waaqayyoon duwwaa maal kee guutuudhaan humna kee guutuudhaan baasa akkasitti baata humna kee guutuu gaafa jedhu yookiis immoo humna kee guutuudhaan garaa kee guutuudhaan yoo gaafa jedhu jechuudha humna jechuun isa nuti itti mi'a lafaa ol kaasnu kana miti jechuudha maal jechuudha humna kee jechuun utuu hin qusatiin jechuudha irraa hambifachuu osoo yookiis immoo jira miti namni garaa guutuudhaaf humna guutuu gaafa jedhamu garaa guutuu gaafa jedhamu sin jaalladhaa arrabaanii miti jechuudha sin jaalladhaa har'a yeroo waan tokko bareedee jiru miti yookiis immoo sin jaalladhaa har'a yeroo waan tokko ittiin tokko hir'attee dhabinsa keessatti nama argatan jaallatan miti jechuudha yookiis immoo waa argataniif waaqayyo kakuudhaan isaan baasa jira guyyaa utubaa duumessaatiin gaggeessa halkan immoo utubaa abiddaatiin gaggeessa eewun Israa'eloota jechuudha akkarraa kana miti waan ta'eef arra rakkina keessa jiru dhiphina keessa jiru ongee keessa jiru lafa onaa keessa jiru yeroo sana keessa mijachuuf jira wal qixxaachuuf jira wanti hundumtu guuchifachuudhaaf jiru yeroo sana keessatti waaqayyo waan galagaluu danda'aniif akeekkachiisa kanatti dabalatti kenna jechuudha eenyutu waaqayyo jechuudha yeroo hundumaa yeroo karaarra adeemtu yeroo mana kee keessa teessu yeroo ciiftu yeroo kaatu isaanii yaadadhu deddeebiiti waa'ee isaanii michichila balbala keetti akkuma kana ija kee duratti rarraafadhu jechuun yeroo hundumaa yaadachuu sagandii tokkoof iyyuu dhiisuu jechuudha gaafa na kanas hin jedhu dagachuu dhiisuu jechuudha maaliif sagandii tokkoof yeroo hundumaa yeroo teessu jechuun yeroo ta'ee dhaabattu yeroo deemtu yeroo karaa deemtu yeroo mana kee keessaa ganamas ta'e galgal
sa'aatii ma digdamii afur keessa sa'aatii digdamii afur guutuyyuu maal godhe jechuudha yaadadhu jechuusadha. Fuula kee duratti harrafatu fakkeenya wanta ijji kee arge tokko deddeebitee ilaalta waan ta'eef hin dagattu jechuudha. Kana jechuun akka hin daganne jechuudha. Maaliif Israa'eloonni biyya annaniif dambaasutti ce'aa jiru, darbaa jiru, tarkaanfachaa jiru. Achi ga'anii waan miliquu danda'aniif, achi ga'anii yaada biraa keessa waaqa tolfamaa bugguufuu akka danda'aniif. Lakkoofsa garas gadis qeessin hin dubbisa jechuudha. Maaliif wanta mijatu waan jiruuf jechuudha. Waaqayyo gooftaa kee biyya mandara gurguddoo fi gaggaarii warra atiin ijaareen siif kennuudhaaf abboota kee Abrahaamiif Yisihaaqiif Yaaqoobiif kakatee kanatti yeroo si galchu manneen mi'a gaarii atiin ijin guuttatiin guutummaa boolla bishaanii warra ati hin qotin iddoo dhaaba wayinii mukeetii ejersaa warra tufiin dhaabin yeroo argattutti nyaattees yeroo qoftutti Waaqayyoon isa biyya Gibxii mana garummaa keessa si baase sana akka hin irraanfannetti of eeggadhu. Museen dhaamsa gaa dabarte irraa fuudhe Waaqayyo irraa fuudhe jechuudha. Boolla bishaanii isa ofii kee hin qotatin manaa fi wantoota gaggaarii ofii kee ittiin dadhabin ofii kee ijaariin isa ofii kee hojjetiin sana argachuudhaaf jirta. Isanni abboota kee mandara gaggaarii yookiin immoo mandara gaggaarii si galchuu jira. Isanni Abrahaamiif Yisihaaqiif Yaaqoobiif akkuma ni kakuu abboota isaaniidhaaf kakatti sanatti galchaa jira waan ta'eef. Isatti isa si galcha waan ta'eef si kennuudhaaf jira. Waan gaarii aan si quufsu nyaattees quufuudhaaf jirta. Har'a hongee keessa jirta, dheebi'a keessa jirta. Yeroo sana garuu mijeeffachuudhaaf jirta. Kanaafiyyuu isa Waaqayyo keessa biyya Gibxiidhaa si baate rakkinaa fi gadadoo yaaddoo keessa si baase kana hin irraanfatiin, hin dagatiin jechuudha. Har'a anaafati Israa'eliif caafame. Anaafati immoo maal gochaa jirra? Yeroo maal bukkee geenyu Waaqayyoon gannee sokkina laata. Rakkina yeroo arginu, dhiphina yeroo arginu, yeroo mijeeffannu dhuguma ani mataan koo Waaqayyoon garaa koo guutuudhaan jaallachaa jira. Ati immoo Waaqayyoon garaa kee guutuudhaan jaallachaa jirta. Kun gaaffii koof gaaffii keeti. An of gaafachuun qaba, atis of gaafachuu qabda. Namni biraa wabii namaan darbu waan ta'eef jechuudha. Sababiin isaayyuu nama tokkorraa kan eegamu abbichumatu gaafata. Balleessaa koo anumatu itti gaafatama. Haati koof abbaan koo itti darbuu hin danda'ani. Amma umurii waggaa 18 ol darbee jirutti jechuudha. Akkuma kanammoo jechuudha. Garaa kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, qalbii kee guutuudhaan Waaqayyoon jaallachaa jirtaati. Ani mataan koo jaallachaan jira. Dhuguma amma sin jaalladha Waaqayyo maaloo koo jedhee jilgeenfadhee bo'ee hamma manna keessa mutti roobsee kee Waaqayyoon araarfadhee Waaqayyo jinaasa jalqabee deebi'ee moo raaqii torturaa laaqaan ooluwan. Ati mataan kee laaqaan ooltu. Asii amma Waaqayyo jirreeshii dhumtee akkasa jaallattu itti himtee waan hundumaa mariisiftee haasoftee kaatee dhumarra deebistee immoo hamachaa ciraa hin ooltu. Hama qoricha namatti gochaan ooltu. Qoricha namatti gochuun kan qaamaan godhame tun taane kanumtatti yaada keetti yaaddeeyyuu hammas ajjeefteetti. Sababiin isaayyuu Kiristoos Yesuus maal jedhe? Ani seera Musee diiguun dhufe miti. Seera Musee garuu itti jabeessuun dhufe. Qulfiitu itti jabaate jechuudha. Yeroo anaafatti jiraannu kana keessatti seerichi jabaataadha. Namni tokko dhaloota yookiis immoo kakuu moofaa keessatti jechuudha. Utuu Yesuus Kiristoos hin dhalatin dura ejjera kan jedhamu yeroo inni qaamaa qaamatti wajjin ciise ejjera jedhama. Raawwatee jechuudha. Ejjera cubbuu hojjeteera Waaqayyo yakkeera. Seerri kakuu haaraa keessa garuu yaada kee keessatti iyyuu namarra yaada kee kaatte yoo ta'e yookiis immoo utuun akkas godhe nama sana wajjin ati isheen dubartiis inni dhiiraas yeroo yaada kee keessatti goote iyyuu hanga isa raawwateeti. Maaliif Kiristootu furtuudhaan itti jabeessuun dhufe malee ani diiguun dhufneedha. Seera Musee diiguun dhufe miti itti jabeessuun dhufeedha. Kanaaf iyyuu anaafati immoo jechuudha. Yeroo jiraannu kana keessatti jechuudha. Jaalala hangamii obboleessa keedhaaf qabda. Jaalala akkamii obboleetti keedhaaf qabda. Jaalala akkamii sagalee Waaqayyoo kanaaf qabda. Hangam bultee baatee ati tattaaffatta. Guyyaa keessatti sa'atii meeqa kadhatta? Sa'atii meeqa gara Waaqayyoo yaaddee beekta? Moo qonqoo fooqii ijaaruu yookiis immoo mindaa naqachuu bichaa yaadaa oolta? Waa'ee nyaata dhugaatii waan biyya lafaa kotota kan biyya lafaa sumatti dhiibnee kosiisaa wajjin biyya lafaa wanta tokko fudhanneen kan asittan dhiisneef jechuudha. Paawuloos akkas jedhame.
wanta bu'aanaaf qabu hundumaa waan na fayyadu hundumaa waan na gargaaruu danda'u hundumaa Kiristoosiif jedhee akka waan koositti lakkaa'een darbe. Maaliif lakkaa'ee darbe beektu? Paulus baastuu sa argate ati garuu baastuu kee argatte wanta koota biyya lafaa rakkina sa dhiphina sa yaaddessaa sa hunduma sa koositti lakkoofte Kiristoosin jaallachaa jirta garaa kee guutuu humna kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan jaallachaa jirta. Kiristoosin namni jaallatu gaa iddoo hamaan dhaabatu iddoo ejjaa dhaabatu iddoo sobaa dhaabatu waliin hin maku isa tokko ol kaasee tokko gadi hin buusu. Maaltu inni Kiristoosin yookiis immoo inni garaa isaa guutuudhaan Waaqayyoon jaallatu kan hundumaan godhu gatee dhiisa waan ta'eef. Ato anu moo firdii ofirratti fidaa jira nuti. Kiristoos Yesuus gaafa deebi'ee dhufu sanyii akkamii nurraa argachaa jira? Anarraa sanyii akkamii argachuudhaaf Kiristoos deebi'ee dhufa? Sirraa sanyii akkamii argachuudhaaf deebi'ee dhufa? Anatti sitti hin gaddamoo hin gammadanaatu. Dhuguma jaalala qabdaat utuu jaalala qabdatee social media deemtee obboleessa kee lafaaftu obboleetti kee lafaaftu turte. Jaalala hin qabdu gonkumaa nan jaaladhan jedhin soba sagalee Waaqayyootiin faallaa jechuudha. Cubbuu caalummoo sagalee Waaqayyoo finciluu yookiin immoo irratti ka'uudha. Irratti ka'uu kan jedhu immoo ittiin mormu sagalee Waaqayyoo sirrii miti jechuudha. Qofatu hin taane jechuudha. Obboleessa koo obboleetti koo irratti hamaan hojjedhe yoo ta'e sagalee Waaqayyoo fincileera mormeera jechuudha. Jaalala hin qabnu garuu sagalee Waaqayyoo jaalala. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 13 irratti amantii jaalalli abdiin hafanii jiraatu. Sanuma sadan hafanii jiraatan keessaa immoo kan yeroo hundumaatti fufee jiraatu jechuudha. Jaalalaa. Jecha jaalala jedhutu barreeffama sanatu hafee jiraatu tun taane jaalalatu hafee jira. Jaalalli eenyudha? Kiristoos Yesuus hafee jiraachaa jechuudha. Waan biraa miti jechuudha. Kiristoosin isa jaalatee kana garuu erga jaalattee waan hundumaa gamtee yerootti yeroo matattis sanyii kee facaaftee ergamaaf dirqama sitti kenname hojjechaa jirtaati. Si gaafata. Na gaafata. Ani kun ati kun faarfattee lallabdee raajjee jaalalan qabdoote dibbee kishkishattuudha. Gatiin qabdu jechuudha. Kiristoos hin beeku sin jechuuf jira. Addabaabayitti si ganuuf jira. Jaalalan qabdu qaba. Wanti barbaachisan jaalala qaba. Kiristoos jaalala qabdu jechuun Kiristoosin of keessaan qabdu jechuudha. Kiristoostu jaalala waan ta'eef jaalala obbolaaf bolaa gidduu hiriyaa gidduu naannoo jirtutti mana jirtutti hin qabdu yoo ta'e sagalee Waaqayyoon jaallatu isaa wajjin deddeebitu akka ni jetti hin bultuuf yoo ta'e jechuudha. Jaalalan qabdu jechuudha. Jaalalan qabdu jechuun immoo Kiristoosin of keessaan qabdu jechuudha. Bakka yookiis immoo Kiristoos laphee kee jireenya kee keessa taa'ee hojii hojjetu sana waan biraa keessumsisteetta waan ta'eef sin beeku sin jechuu jira. Dinqis godhi abidda waaqarra harcaasi. Samii kana ribbanii waan barbaadde godhi. Jaalalan qabdu taanaan gatii hin qabdu. Maaliif isa kana wanti biyyi warroonni biyya lafaa kanarraa godhuuf hojjechuudhaaf aaboo qabu waan ta'eef. Kanaaf jaallachuu qabna. Eenyuun obboleessa keenya, eenyuun obboleettii keenya, eenyuun hiriyaa keenya, eenyuun haadha keenya, abbaa keenya jaallachuu qabna. Jaalalli keenya immoo jaalala dhugaa, jaalala garaarraa kee jechuudha. Jaalala garaarraa kee jechuun maal jechuudha? Jaalala garaarraa kee yookiin madda jechuun kan hin qayyaramne agaabbee jechuudha. Jaalalli bakka shanitti qoodama jechuudha. Guyyaa yeroo biraan isiniif nan dubbadha jechuudha. Marsaa lammataa irratti jechuudha. Jaalalli filophee jira jechuudha. Maqaa qabu jaalalli haadhaa fi ilma ala gidduu yookiis immoo haadha mana abbaa manaa gidduu jaalalli hiriyaa fi hiriyaa gidduu akkuma kana immoo jechuudha miti jaalalli dhugaan immoo jaalala agaabbee jedhama jechuudha. Gosa shan jira shanan keessa jaalala agaabbee. Jaalalli agaabbee jechuun waanuma tokko irratti kan hundoofne dhugaadhaan kan jaallatu jechuudha. Sababii ani waan gaarii dubbadheef na jaallatta yoo ta'e soba. Sababii ati waan gaarii dubbatteef sin jaalladha yoo ta'e kun jaalala miti. Jaalala faayidaa irratti hundaa'edha jechuudha. Jaalala dhugaa garuu waanuma tokko irratti jechuudha. Kiristoosiin wanti bade sitti habadu. Wanti tole sitti haa tolu. Jaalladhu. Sagalee isaa wajjin jiraadhu. Sagalee isaa wajjin jiraatta yoo ta'e hin baddu, hin salphattu, hin qaanoftu, hin leeyyaatu. Kiristoos dubbate gaa. Anis nagarre abboonni keenya darban kaleessa dhengada Kiristoosii wajjin Waaqayyoon jaallatanii akka seera Waaqayyoo fi abboommii Waaqayyoo jiraata turan hin banne, hin salphanne, hin qaanofne, bineensi bakkeetti isaanii nyaanne, leeyyoon isaanii qullaan isaanii ba'ee bakkeetti hin mul'anne. Atis kottu Kiristoosin jaalladhu. Jaalalli ati jaallattu moo jaalala garaa kee guutu, jaalala dhugaa fi haqa irratti hundaa'e jaalala dhaabbata siifatu.
kan ta'u taanaan